Yesus kofta. Raka segaru sindan nafsi sani gaman si kamera. Amin jana. Wali makan itu juga bom sapot. Apa yero kita? Kau tuh boleh sih saat ini kan udah tuh ada rawaka. Kanum di sini itu. Kau tuh boleh tiku. Nagan sih fatau. Masuk seru kubat tuh. Kali amal lagi. Hah? Tukada. Astese seru kubat tuh. Aman juru. Serida. Raka ini sedih merah sudah serta. Gana tapi dah wakai yo. Mana juru tuh boleh. Semboksa. Semboksa. Hudan ni jadi sunsi galera karuan nan rawa. Selekso itu ni sama. Abina agar karuan seleksa kan. Ada sih ni kamera. Pernah karuan seleksa mana karuan. Masih seleksa. Laka saya kan seleksa. Umna tiga Yesus yang serba doa. Harkat yang kas. Tuh kasih korang. Mighty name of Jesus. Kabar. Sa selekso kuna ada ribana gak kasih raftu. Cara ni kisah sekali bukan si ada. Cara ni orang kan. Sekali mudah. Alkam masih seleksi tapi dia ada. Masih seleksi. Harkat kabar. Cara ni kisah. Orang nyati na bukan doa. Tokko apa? Amma namicha rain cabe. Ishi kana tokko dafti amma ishi rasin cab. Nama sadin jadi betul. Hergana ra fude defe santum sadan addat. Anan guys. Sagale guddan. Indum-dumin apa? Anan guys asya jadi sagale guddan. Cara. Tokko. Kasera pa. Dai iddat tigali lagi samatis. Amen. Haleluya. Namni tokko haleluya hajabu. Haleluya. Boleh. Harraga senaf jura dhufe sigurchu suni sinni sisilliksusi si ajjeesu bergamani waaqayyo du'asirra dabarseera naamne. Ameen jedhiyyi. Dhageetis bilisaa nama tokko tafti koo isaan kanarra baaseen dhaqadhaq dhugamamsaaf kottu qaba kasamee haadha kan. Daddafa isaan kanarraa kaaseen waan na gargaara daddafnee gara xumuraatti fidame haadha kan fida afura qalluutiin nama hin faksiisa sirriitti fida. Orra bahassi haloo seenee lefessia. Maka parrazida bahasya. Ketika apa? Ras. Furak alu. Siapa dia? Furak alu. Furak zarinya. Ombo salinya ni kanjeng. Ana ni guys. Sedaya yero nyati. Sete boy binding jatan ini. Iya. Jarika ila majarti shi mulan kamne pakke su kana ma wani ne godula ma kawase. Insoba menadi gauli chani insoba argitani insoba si ajajera menadi gauli changan isi cari asa dapat naiki telke bitakku menadi gauli chan bani tinggalin de betul bara maka Yesus si kaya ye bilisa orra bahasya Aiza ayo angkatan. Amma gadi jeda ka untuk sini jiru biti dura. Amma gadi jeda. Amma bayar ada kan gabon sapota kaba kasam. Kamul DBC satu resan. Enyul DBC satu re. Santu balakana tu re. Orra bahasya dosa hesia. Argitani korichan dura ifacham tureda bayar itu. Makan sama fatu gofta. Mena menjada. Amin. Mulla tafsir kau tu dah mere. Dura korichan ifacham ture kana hanjada. Mata kata razida. Hah? Malja. Makakam. Mulla tadi. Ya.
Harkatti qaba. Harka baateetti ishiinis du'a harka. Mee ameen jedha. Mee ameen jedha. Eenyu faana dhufte ati kun? Si faana dhufte? Geessitaniitu mana yaala? Hin humnattu. Iddoo meeqa geessisan? Yeroo baay'ee. Maal si taate? Obboleetti har'aa kaasee garuu baasii keessan manni yaalaa hin nyaatu. Waaqayyo bifa ishii nan deebisaa isa ishii nyaate garuu irraa lajjeessa naan jedha. Ameen 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 ameen. Ameen 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 ameen. Ameen 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 ameen. Ofirra taa'amee ayyee ta'a ofirra. Banaamee afaan kee haa jedha. Dhiiga oolichaa dhiiga dhangala'e haa jedha. Liqimsi hin ba'a ammas keessa of hin qabiif gara biyyootti godhe. Mata katarraa ziilaa bahasiya. Kaasa hin ba'a keessa giddii qabinaa qoricha kan keessa ishee jiru. Kaasa kana. Rebehesi katarree rebehenelesia. Harkaan kaasime. Maqaa Iyyasuus Kiristoosiin bira fakkaatanii kan si ajjeesuuf eegan har'aa kaasee Waaqayyo qabeera. Eenyu kamanaa jira? Of hin qabin gadaa yaa'aayee har'aa kaasee qabeera naannoo ati jirtu irraa maqaa du'a kee kan eegan maqaa Iyyasuusiin galata mana keetti ta'uu haa dhaga'ani. Badii kee kan eegan galata mana keetti ta'uu haa dhaga'ani. Haa dhaga'anu marii goolichaa. Namarkol kaasa halleluuyaa. Ameen 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 ameen. Dargaggeessa umurii malee si ajjeesuuf kan ba'u Waaqayyo si ballola naan jechaadha. Haadholii abboonni umurii malee si nyaachuuf kan ba'e dhaheera naan jedha Waaqayyo. Iyya sagalee guddaan si'a sadii Waaqayyo dhaheera jedhi kaasa. Tokko. Lama. Isa sadaffaa. Amantanii dubbatanii ta'eera humna dhiiga oolichaan siif. Kayaayyee. Anu bakka kee fayyadu gaa horsee kana kan na boqochiisu sirriitti. Itti qabamee fayyatti haa. Jadi mee achuma fayyada. Araftu mamaan takka. Araftu namaan ga'e. Maaloo ijoollee nu kana kan lollaan akka rafuuf hin ibsa. Maqaan isaa ulfaatu. Asbutaa meeshi? Mata katarraa ziilaa bahasiya. Orra bahasiya loo zereelee behesiya. Ameen. Ayyee. Nama miilli mirgaa duudhu beektaati. Sumaanan jedha. Adaraa Waaqayyo ol jedhe. Eessaa dhufu? Dololloo jira. Ani garuu maalan argaa beektaa? Dugda kee kanaa fi karaa tokko waan sirratti xiyyeeffamee jiru argaa. Karaa tokkoo kee. Yesuus gooftaadha. Mee ameen ameen. Seexanni waan sirratti xiyyeeffate kana Waaqayyo har'aa kaasee sirraa diigeera naan jedha. Ameen ameen ameen. Waaqayyo sirraa diigeera. Harka kee ol kaase Waaqayyo narraa diigeera jedhe. Dabali dubbadhu. Dabali dubbadhu. Sabni Maarko ol kaasaame. Waa'ee keessaniif laga baay'ee ce'anii kan hojjechiisanii si eegan Waaqayyo Waaqni maccaarraa kaasee kan sarseera. Iyya si'a sadi isaarratti galaniiru jedha. Tokko. Isa lammataa. Isa sadaffaa. Fidi gara kootti. Nama dhiiga Yesuus Kiristoos isa lola'e. Carraan keessa daa'ima kanas kaasaa. Walumatti nambooma wal qabatanii haa deeman humna dhiiga oolichaatiin. Namni abjuu keetiin boolla qotamaa argite mee ka'ii dhaabbadhu si tafa tokko. Warra sadan keessaa si tafa. Abjuu keetiin boolla qotamaa argite ka'ii dhaabbadhu si naganne. Ka'ii dhaabbadhu dafi. Dafi Waaqayyo si gargaaruu barbaada. Si nagarree ka'ii dhaabbadhu maqaa Waaqayyo isa hojjedhuufiin ka'ii dhaabbadhu. As butaa ishee. Rebele behesiya no zerele behesiya. Rebele behesi katarra zila bahasiya. Ka'ii dhaabbadhu namni kuni siin kadhadha. Sii qotaniiru akkasi fudhatanii hin deemneefan sitti iyyaa jira dhaabbadhee.
guddaa siyaasaatiin caranii bahe. Caranii bahe. Caranii bahe. Caranii bahe. Yeroo nyaati walitti butaa harka wal qabsiisaa. Qabadhu harka wal. Humna dhiiga Yesuus Kiristoos kan hojjetuufi. Kottu haadha kana malee namni haftee jirta. Lubbuun mana bulchitu tokko jirta. Kottu ammas asiqaa. Rebehesi katarra zila bahase. Kottu yoo didde isa dhugaati sii qotaniiru akka ati seentu nan argaa fuuraani kottu. Sinoolcha siin jechaadha inni si jaallatu Yesuus. Mee ameen. Ameen ameen ameen. Sinoolcha jechaa jira Yesuus. Mee Waaqayyo na oolcha jedha ayyaa. Sagalee guddaan siyaasa carani. Dai. Carani bahe. Carani. Carani. Yeroo nyaatiin carani. Iyyi bahi keessa lafaan gahi humna dhiiga oolichaa yaa keessa. Gahi lafaan. Carani dhaan jechuudha. Siyaa gubu guddi waaqa. Sikaa beekan? Sikaa akka dandeenye. Ayye fayyadanii amma? Fayyadanii? Mee ol jedhaa mee of ilaalaa? Fayyaadha miti amma? Humna dhiigaa oolichaan fayyadanii jechuudha gabaabsaaf kottaa jiru. Inni garaa keessa sin rakkisu irraa kaasee hin jiru. Fayyadanii? Maal argitan? Abjuudhaan hallayaa keessa nan deema hallayaa kana shaarbii gurraacha wayita uffadha. Hallayaa kana keessa nan deema jarri tokko immoo natti dhufaniiti. Namatu jalaa dhufe naan jedhamtu. Nyaanaan lakki fira kiyyaa miti jaartii takka du'e. Nyaan hallayaa san keessa darbu natti fakkaata. Fayyallaa keessa deemaa. Ammas nama keessa namni keessaa du'e.